Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii tooraan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti Oromiyaa keessaa qulqulleessuun naannoo Oromiyaa poolisii naannoo Oromiyaatiif gadhiifnee baana jechuudhaan ibsa kennee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa kanaaf deebii bal'aa kennee jira. Waraana bilisummaa Oromoo gaafa inni 50 tureeyyuu hin balleessine. Har'a gaafa inni 500 ta'e balleessuun ni yaadama jechuudhaan deebii deebisee jira. Dabalata oduu kana bal'inaan qabannee jira. Kun akkuma jirutti ta'e oolmaa Oromiyaatiin waraanni loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru irratti injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Keessattuu lixa shaggara aanaa cobitti lolli cimaan akka turee fi lola ture irrattis loltoota mootummaa irratti haleellaa cimaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanallee isiniin kenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen aktiivistootaa fi akkasumas gaazexeessitoonni Eertiraatii fi Tigraay walitti dhufuudhaan marii hariiroo Eertiraatii fi Tigraay irratti bal'inaan mari'atuun dhagahamee jira. Marii isaanii kana booda qaamonni garaagaraa Tigraay deemuudhaaf balbala banattee tuqaa fi tuttuqaa eeggataa jirti jechuudhaan yaada kennanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumura itti godha jedhee jira. Itti aanaa Jeneraala kutaa waraana damee kibba Itoophiyaa kan ta'e Koloneel Admaasuu Alamuu waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karoora baatii tokko yookaan immoo hanga waxabajjii 30tti Oromiyaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuuf karoora akka qaban himee jira. Akka inni jedhetti hanga waxabajjii 30tti Oromiyaa keessa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessinee naannicha poolisii Oromiyaatiif dabarsinee kenninee keessaa baana jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenneen haasofni Jeneraalichaa kun lafatti miti waa malee haasofne daa'imman viidiyoo irratti argitan kana kan miliyoonatti siqan dirqamaan guuranii dirree leenjii waraanaan itti geessan kana qoraan ibiddaa taasisuu fi kan xiyyeeffate jechuudhaan dubbatee jira. Gara biraatiin immoo kun amaluma isaaniiti waan nama dinqisiisu miti. Gaaza bahee jira jedhan nuti hin agarre. Qamadii ala ergiif ga'u oomishne jedhanii jiru. Uummanni beelahee jira. Saatalaayitii ergine jedhanii jiru. Kan deebituun agarre. Kan biroollee hedduudha kun amaluma isaaniiti jedhee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo woboo gaafa inni 50 tureeyyuu balleessuu hin dandeenye har'a immoo 500 ta'ee balleessuun ni yaadama jechuudhaan opereeshinii guyyaa 15 opereeshinii ji'a kan guyyaa 40 akkasumas kan biroollee waggoota 7 kana guutuu labsaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu daangaa biyyattii irraa ka'ee har'a Finfinnee funyaan afaan isaanii irra taa'ee isaan raasaa jira jedheeni jira. Kana qofaa miti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf biyya olallee daboo baafatame irratti duulamee jira. Garuu woboon duubatti deebi'ellee hin jiru baduu miti jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti guyyaa kaleessa loltoota mootummaa irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 2025 lixa shaggar aanaa cobitti lolli cimaan loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuun himamee jira. Lola cimaa aanaa cobii bakka addaa Gajii jedhamutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa kan lubbuutii fi kan qaamaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala akka taasisee fi hedduu booji'ee hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisee akkasumas kan madoon adabees baay'ee akka ta'e odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Akkasumas haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga guddaatti irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a.
Oduun injifannoo inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa aanota garaagaraatti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fufteedhaan loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa fufteedhaan guyyoota 3 walitti aansuudhaan bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 120 ol hojiin ala taasise yookaan addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u 100 ol immoo kan madeesse akka ta'e odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwate kanaanis meeshaalee hedduus irraa hiikkatuun injifannoo baay'ee boonsaa ta'e irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagarattis haleellaa raawwataa akka jiruu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Kaleessa galgala jechuun caamsaa 2025 galgala sa'a 1:00 magaalaa Gimbitti seenuun tarkaanfii akka fudhate odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Tarkaanfii fudhateenis ajajaa yookaan hoogganaa farra riphee lolaa mootummaa tokko addunyaa kanarraa godaansisee jedhee jira. Haleellaa kanas kan raawwate magaalaa Gimbii seenuudhaan ganda duwwaa 2 iddoo addaa Jorgoo jedhamutti akka raawwate ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa Muneessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isiniin gennee turre. Haleellaa guyyaa kaleessaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisee fi miidhaa irratti dhaqqabsiisanis loltoota hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa raawwatee tureen loltoota 10 addunyaa kanarraa battalumatti yoo godaansisu 14 immoo madoodhaan akka adabee fi meeshaalee hedduus akka irraa hiikkate odeeffannoon dabalataa kan ga'e ibsee jira. Oduu gara biraatiin mootummaan muddamsuu hamaa keessa galuun beekamee jira. Mootummaan gaafilee ogeeyyii fayyaa osoo hin deebisin hafuun mormiin ogeeyyii fayyaa kallattii garaagaratti babal'atuun hojjettoota seektoroota biroollee makatuun hawaasa keessallee gadi seenuun mootummaa muddamsiisaa jira. Haaluma wal fakkaatu mootummaan bilxiginnaa diinni keenya Eertiraa TPLF faannoo fi shaneen ummata gara fincilatti dhiibuun fincila ummata fayyadamuun mootummaa fonqolchuuf hojjetaa jiran jechuudhaan fincila ummataan dho'uu danda'a jedhame kan immoo akkamiin akka dura dhaabbatanii irratti mari'ataa akka jiran odeeffannoon bahee ibsee jira. Gara biraatiin immoo ummanni haala kana hubatuudhaan isaan akka deeggaru irratti akka hojjetan irratti walii galuun dhagahamee jira. Akkasumas fincilli kallattii barsiisotaatii fi akkasumas barattoota yuunivarsiitiitiin dho'uu danda'a jechuudhaan shakkii guddaa keessa akka jiranii fi barattoonni akka gara maatii isaaniitti deebi'an akka taasifaman akkasumas barsiisota immoo maqaa walgahii jedhuun biizii taasisuudhaan fincilaaf akka haala hin mijeeffanne akka taasisaa jiran irratti walii galuun irratti hojjetaa jiru jedhamee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettene aktiivistootaa fi akkasumas gaazexeessitoonni naannoo Tigraay fi Eertiraa walitti dhufuudhaan marii hariiroo naannoo Tigraay fi Eertiraa irratti mari'atuun dhagahamee jira. TPLF mootummaan federaalaa TPLFin qoqqooduu diiguu akkasumas balleessuu fi ilaalcha qaba jechuudhaan qeeqaa kan ture yoo ta'u yaaduma kana giddu galeeffatuudhaan erga Itoophiyaa irraa fuula gara Eertiraa deeffatee bubbulee jira. Dursee harka garaa jalaatiin yookaan harka dhoksaatiin Eertiraa waliin hariiroo uumee kan ture amma immoo erga shakkiin inni shakkii irratti raawwatamee fi TPLF paartii siyaasaa irraa mootummaa federaalatiin haqame booda ifaan ifatti hariiroo cimaa Eertiraa wajjin uumee jira. Hariiroo uumuu qofa osoo hin taane waliigaltee garaagaraallee waliin mallatteessanii jiru yookaan walii galanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee aktiivistootaa fi gaazexeessitoonni Tigraay kan yeroo dheeraaf siyaasa kaaba biyyattii keessatti gahee guddaa taphataa turan kan akka Isteelin Gabrasillaasee haala siyaasa kaabaa kanaan wal qabatee rakkoo jiru xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan aktiivistoota Eertiraatii fi akkasumas gaazexeessitoota Eertiraa waliin walitti dhufuu magaalaa Asmaraa keessatti waliin mari'atuun dhagahamee jira. Qabxiilee marii isaanii keessaa tokko hariiroon Eertiraa fi Tigraay kallattii kamiinuu cimuu akka qabu, kallattii hawaasummaa, diinagdee akkasumas siyaasaa fi waraanatiin cimuu akka qabu akka irratti mari'atan dhagahamee jira. Qabxiin ajandaa marii isaanii inni biroo immoo Tigraay Itoophiyaa irraa yoo citte yookaan yoo fottoyte carraan isin qabdu maali? Maaltu isii mudatuu danda'a? Jechuudhaan kallattii kanarrattis akka mari'atan dhagahamee jira. Akkasumas yoo Tigraay Itoophiyaa irraa citte gaheen mootummaa Eertiraa maali kan jedhu bal'inaan akka irratti mari'atan dhagahamee jira. Kana jechuun Tigraay deemuudhaaf balbala banattee tuttuqqaa fi tuqaa eeggataa akka jirtu waan agarsiisu akka ta'e salphamatti hubatuun ni danda'ama.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.